lammii keenya oofan gara kana oofan ijibbaata oofan lollee teenya. Hacaaluu Hundeessaa qabsoo Oromoof dhalatee, qabsoo Oromoof jiraatee, qabsoo Oromoof wareegame. Gaafa maqaan isaa dhagahamee qabee hanga gaafa boqoteetti sagalee uummata Oromoo ture. Kanaanis mooraa gamaarraa diinota hedduu horate. Aggaammii hedduu keessa qaxxaamure. Yoo xiqqaate yeroo 5 akka sarratti aggaammatan arraba isaatiin dubbatee ture. Finfinnee keessaa baalageedha. Baageegaa barsiisaatu mandarba yeroo baay'ee. Yeroo tokko miti yeroo 5ffaaf dheengadda na mudatee darbeen beekuanis. Warree baan deemaa beektaa magaala kana keessa. Ofii diinonni Hacaaluu doorsisaa bahan kun eenyu fa'a? Arrabuma isaarraa dhageenya. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Kun waan inni arrabaan himate qofa miti. Ragaan viidiyoos kan baatii 9 dura miidiyaa hawaasummaarra deemaa tures ni jira. Akkuma agarru viidiyoo kana keessatti maqaa Abiyyi dhahama. Ergaan jecha isaas Abiyyitu akkas isin quufse kan jedhu. Diinonni Hacaaluu eenyufaa akka ta'an hubachuuf kun qoftuu ragaa quubsaadha. Eenyu akka jara goobsee Finfinnee biyya baasaa irratti Hacaaluu doorsisus ni akeekama. Waan irra ga'e kanas Hacaaluun VOA afaan Oromoof wayituma sanatti akkasitti addeessee ture. Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'aatii 11 gara keetti galuudhaaf yoo jedhu naannoo Meeksikoo kolleejii koomarsii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'eef kaawwatteetti almost lakkoofsaan nama 10 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin ati dhiphoodha ati zaranyaadha jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan milee kiyya irratti hintinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadanii. Seenaan Hacaaluu isa kanam. Warri inni himataa bahes jara kanam. Wanni gaddaan nama cabsu guddaan garuu sagalee Oromoo qaalii kana eega dhaamsanii booda kana booda boollaa ka'ee ofin ittisu jedhanii seenaa isan fakkaanne haara'ee katabuufiif dhama'an. Diraamaa cubbuu irratti hojjetanii isumaan qabanii kaayyoonni wareegameefiin wal dhoofsisuuf as bahan. Gadi fageenya diinummaa Oromoo waliin qaban diraamaa kanaan mirkaneeffatan. Kunis kan ta'eef du'asaa torban tokko dura OMN irratti bahee ammas haqatti amanu irra deebi'ee sodaa tokko malee waan dubbateefi. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Hardhallee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dooktar Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. OMN Hacaaluu kana feere miidiyaa irraa badee turtii yeroo dheeraa booda ture. Hacaaluu Hundeessaa uummatii akka qabsaa'aatti akka artistii ilaallatu waggoota 2 iluumata dura dhabamtee jirta. Daawwattoota yookaan jaalattoota keetii maal jette eessa turettaan? Hacaaluun wallisaa taraa tokko osoo hin taane sagalee aartiitiin qabsoo Oromoo keessatti qooda cululuqaa kan qabu waan ta'eef haala siyaasaa yeroon kun keessa jiru gaafatamuunsaa waanuma eegamu ture. Uummanni Oromoo sagalee isaa yaadee hawwiidhaan eegaa ture waan ta'eef wayita sagantaan sun dabru nama 24,000 oltu daawwachuu ture. Gaazexessaan OMN Guyyoo Waariyoo waan amma dura Hacaaluun sirba isaa keessatti tuqe kaasee gaafate. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa ette fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini ette wanni ette erganu daangeessani barii ture bulbul farda badi Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtacha keessa waarke. Hacaaluunis sana deebisuun qabee waa'ee Minilik kaase. Farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessani barri ture bubbuleedha.
fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san farda hatame beektaa Eentati. namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beektaa ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensii qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Minilik bira Odeeffannoo Minilik bira. waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miiccee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa sakaraa dhufee goojii irra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaanessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa fardi abbaa qaba beektaa warri Minilik leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekan amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaa'u wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa fardaa si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka Oromoo fardi kan Oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajige yoo isaarraa jigsan malee okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke akka Shimallis jedhutti wanti OMN qalmaaf qopheesse hin jiru. Akka hundi keessa yaadattan turban dura miidiyaa OMN irratti dhiyeessanii qalmaaf qopheessan. Garuu seenaa yaadachuun yakka. Seenaa haguuganii yakkamaa faarsaa miidhamtoota afaan qabanii biyya kana jiraachisuu fi bulchuun ni danda'ama. Haqni jiru Oromoo fi miidiyaansaa maaf seenaa nafxanyaa yaadattaniif yakkamaa jiru. Hacaaluus kanaaf jibbanii ajjeesan. Kanas viidiyoo OMN kan waajjira cabsanii fudhatan keessaa maal muranii baasanii maal akka keessatti dhiisan hubachuun qofti gahaadha. Sagantaa kanatti aanee torbaan tokko guutuu mooraa nafxanyootaarraa doorsifni irratti hammaachuunis ni yaadatama. Ilmaan nafxanyaa kan inni durattuu himataa ture wayita kanammoo daranuu hammaatanii barruu fi sagaleedhaan ifatti gad yaa'anii itti dhaadachuu turan. Akka fakkeenyaatti kana qofa laaluun ni gahama. ቺን ሁለት ሳምንት አንድ ነገር ካላረገ ከአጫሉ ጋር ያለውን ጉዳይ ካልፈታ ቃል ለምድር ለሰማይ አብይ ዩስሚ የአፄ ሚኒሊክ ዘር ነው። አፄ ሚኒሊክ ሲዋረድ አንተ ተዋርዳል ማለት ነው። አፄ ሚኒሊክን አዘቅጠው ሲያዩ አንተ ካልተሰማህና
ጠመንጃን ካልወለወልክ ባዶ ነህ። ነገ አንተም ላይ ነው ይሄ ነገር የሚመጣው። ነፍጠኛ ነኝ ሃጫሉ አንተ፣ እኔ ነፍጠኛ ነኝ። namni Asaayyee Dirribee jedhamus du'a Hacaaluu dura akkas jechuun itti dhaadatee katabe. Lafa kaaree meetira kumoota waliin birriin miiliyoonni 10 kennamee fi daldalaa sibiilaa ta'ee jijjiiramni hin jiru, biyyi diigamaa jirti jechuun doorsisa. Minilik farda keenya hate Abiyyi nu gane jedha. Kan jijjiiramaa haa turuuti waa'ee hiree biyya kanaa caalaa situ yaaddoo nuti ta'e. Sibiilli nu bira jiru qabeenyaa keenya dabalatee isa argitu kana. Addis Ababaa Pirees maddi jedhamus akkas jechuun ajjechaa Hacaaluuf wayita sanatti akka qophaa'aa jiru doorsise. Warshaa sibiilaa Hacaaluu jedhamu irratti tarkaanfii murteessaa fudhachuuf deemna waan ta'eef teessoo warshaa sanii warri qabdan keessaan nu ergaa jechuun Hacaaluu irratti qiyyaafachuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti akeeke. Jara akkasii kana qofa osoo hin taane muummichi ministeeraa mataansaa as keessaa harka qaba. Torbaan Hacaaluun OMN irratti dubbate san dhimma seenaatu ka'ee wal falamsiisaa ture. Warri nafxanyaa Hacaaluu irratti awwaara kaasuun Minilik nu jalaa tuqe jedhanii wacuu turan. Dhimmi seenaa Itoophiyaa torbaan san keessa ajandaa falmii ta'ee ture. Muummichi ministeeraa kan Minilikiin faarsuun beekamu hafuura kana keessatti eebba warshaa daabboo tokko irratti argamee dubbii seenaa kaasuun akkas jedhee ture. ሁሉም ሰው የታሪክና የትናንትና ተንታኝ ከሆነ ወደፊት መጓዝ አይቻልም። waan alangeen deemtuuf fardiin wallaalu akkuma jedhamu dubbiin tun Hacaaluuf akka taate namoonni baay'een tilmaamaa turan. Sababni isaas Hacaaluutu dubbii seenaa kaasee Minilikiin kan muummichi ministeeraa dhaadeffachuun beekamu jalaa tuquun mata duree yaa'ii ta'ee ture. Kitaaba keessa beekessa masaraatiin waggaa tokko dura maxxanfame kan yetaxallafa የህዝብ ትግል yookiin qabsoo ummataa butame jedhu keessatti Hacaaluu Hundeessaa akka masaraatti affeeramee daqiiqaa 10f muummicha ministeeraa waliin haasa'e dubbatame. Wal argaa san keessatti muummichi ministeeraa qabsoon akka xumurame kan biyya bulchaa jiru Oromoo akka ta'ee fi kana booda Hacaaluu faarraa kan eegamu ummata kakaasuu osoo hin taane jijjiirama dhufe deeggaruu qofa akka ta'e muummicha ministeeraatiin itti himame. Jaalatames jibbames waggoota 10 dhufaniif biyyattii kan bulchu anuma. Kanaafuu kanarraan maqa yoo jette daqiiqaa tokkoof illee obsa siif hin qabaannu kan jedhuun Hacaaluun doorsifame. Hubadhaa, kun kitaaba waggaa tokko dura maxxanfameedha malee waan eeganni du'ee booda katabame miti. Hacaaluun garuu akka doorsifametti sodaatee dubbachuun callifne. Gootummaa Hacee hundumtuu ni beekani. Kunis ajjechaasaaf akka sababa ta'uu malu bal'inaan tilmaamama. Eenyu akka isa ajjeesuudhaaf dhaadachaa ture ni beekna. Sirna nafxanyaa Oromiyaa dhabamsiiftee Itoophiyaa dullatti ijaaruu barbaadu sirnatu ajjeese. Tokko kana. Lammaffaa Hacaaluun otoo hin du'in torban tokko booda waan inni haasa'e ni beekna. Eenyu akka qeeqe ni beekna. Erganni gaaffiif deebii godhee akkaataa itti gararaa turan ni beekna. Namuu quba qaba. Eenyuun ajjeesame ragaa adda addaa ba'aa jira. Ragaan adda addaa fakkeenyaaf kan inni har'a arge kitaaba barreen gaddaa የተጠለፈው ትግል jedhu irratti fuula 109 irratti kitaaba maxxanfame afaan Amaariyaatiin namicha sana maxxansilee hidhan jedhan barreen gaddaa beek Prime Ministeriin kun yaame kana booda Oromoo bulchaa jira. Qabsoonni jedhamu hin jiru. Waan sirraa barbaannu uummata tasgabbeessuu qofa. Waan barbaanne sii goona. Kana gochuu baannaan obsa takkasiif hin qabnu jedhee akka itti haasa'e kitaaba sana irratti
maqaa Hacaaluu wajjin maxxanfamee jira. Erga karaa hundaan itti duulanii itti dhaadatanii Hacaaluu galaafatanii booda warri gammachuu isaanii ibsatan tokkoof laman turre. Akka fakkeenyaatti kana laaluun gahaadha. Namni Mogos Mokonnin jedhamu gooftaan Minilik Hacaaluuf murtii isaa kennee jira jechuun gammachuu du'a isaa ibsate. Naannoo kondominiyeemii Galaanitti rasaasaan addarra dhahamee hospitaala Xurunesh Dibaabaa gahus lubbuun isaa hin hafne. Addis Ababummaan akkana kun warra kaaniifis fakkeenya ta'a jechuun hawwiin isaa guutamuu labsate. Ajjechaan Hacaaluu ajjechaa siyaasaa akka ta'e ragaan agarsiisu hedduudha. Ajjeefamee osoo guyyaa lama hin bulin Finfinneerraa fageessanii awwaaluuf jarjaran. Reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos ba'uu irratti argama. Gara magaalaa Ambootti akka geeffamuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Nama beekamaa akka isaa dhiisii nama kamuu yoo ta'e harka namaatiin lubbuu dhabe taanaan reefki isaa sirnaan durfamee qoratama. Hacaaluun akkatti ajjeefame osoo qorannoo gahaa hin argatin dafanii reefka isaa biyyee irra deebisan. Osoo dhugumatti ajjechaa isaa keessaa harka hin qaban ta'e yeroo fudhatanii yoo barbaachises qaama sadaffaa irratti affeeranii erga qoratanii booda Finfinnee lafanni irratti qabsaa'ee irratti wareegame keessatti kabajaan boqochiisu ture. Maatii isaa doorsisuun diraamaa itti hojjetanii isaantu gaafate jechuun Finfinneerraa alatti hin awwaalan ture. Amboottis taanaan uummata kabajasaaf gaddaan cabee miliyoonotaan yaa'e dhukaasa irratti bananii ari'anii sirna afooshaa ganda tokkoo hin caalleen salphisanii hin awwaalan ture. Jaallan qabsoosaa warra silaa awwaalcha isaa irratti argamee kabajaan geggeeffatuu fi seenaasaa miidhagsee dubbachuuf hamilee qabu dursanii guuranii hidhaatti hin naqan ture. Erga ajjeesanii boodas ajjechaa isaa irratti murtii siyaasaa barbaadan dabarsan. Galaafatanii guyyaa lama keessatti abalutu ajjeese jechuun murtiin pirezidantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin labsame. Qorannoo poolisii fi ragaa mana murtii tokkoon maleetti murtiin siyaasaa dursamee itti kenname. Akka hundi keessa yaadattan turban dura miidiyaa OMN irratti dhiyeessanii qaalumaaf qopheessan uummata Oromoo biratti kabaja inni qabu cabsuudhaaf hojjetanii isaa booda qopheessanii immoo tarkaanfii irratti fudhatan. Baandonni keenya humni shanee humni TPLF waliin qindaa'e kana raawwatu. Haasaa Shimallis kana keessa waan wal faallessu guddaatu jira. Akka dubbii pirezidaantichaatti OMN jechoota Hacaaluun ittiin shanee himate keessaa baase jedhame. Akkas jechuun ammoo akka Hacaaluun nafxenyoota himatu godhame ergaa jedhu dabarsa. Kanaafuu qabiyyee qilleensatti bayeesaniin kan dubbii Hacaaluutti aaree isa miidhu shanee jedhamu san osoo hin taane nafxenyoota ta'a jechuudha. Shimallis garuu wanni dubbataa jiru waan galeefuu hin fakkaatu. Akka hundi keessa yaadattan turban dura miidiyaa OMN irratti dhiyeessanii qaalumaaf qopheessan. Obbo Shimallisiif gaaffiin dhiyaachuu qabu gabaabaadha. OMN waan Hacaaluun shanee itti matu muree keessaa baase yoo ta'e qophiin qilleensarra oole waan shanee dallansiisu hin qabaatu jechuudha. Kanaafuu shaneen Hacaaluu waan tuquuf hin qabaatu. Shimallis garuu shaneetu akkana godhe jedhee yakkeem. Isaa booda qopheessanii immoo tarkaanfii irratti fudhatan. Baandonni keenya humni shanee humni TPLF waliin qindaa'e kana raawwatu. Kana dhugoomfanna jedhanii ammoo sagalee haaraa waraabanii dhaamsa doorsisaa shaneerraa moobaayila Hacaaluutti ergame jechuudhaan ummata kabajamaa guddaa kana tuffatanii gowwoomsuu yaalanii. Si tortoraa ilma diqaalaa harricha namaatti OMN irratti si amma waa'ee kee bareeraa dhugaati jettus kanadha. Lafeen gootota Oromoo si haa qabu tole dhalageesseetta.
Gaaf tokko immoo abbaan dhugaa eenyu akka ta'e hin barta. Isheen erga OMN irra taasifte immoo arraba keetii arraabuu jirtaayyee. Ragaa irra miti anumadha. Suma dheengaddatee keessi asii barreessedha yaanuma. Gaafis hin ta'in ilma diqaalaa. Gaafii murteessituu asirratti isaaniif dhihaattu garuu deebisuuf hin qophoofne. Namichi akka isaan jedhanitti shaneerraa dhaamsa doorsisaa ergu sun haasawa Hacaaluu qilleensa irratti ba'e caqasee maal keessatti argeetu Hacaaluu doorsisa. OMNtu waan Hacaaluun shanee himatu keessaa muree baase eega jedhame sagaleen qilleensatti ba'e akkamitti nama shaneedha jedhamu tokko dallansiisuu danda'are. Akkamitti sagalee qilleensarra oole sanaan yeroo tokkotti ilmaan nafxanyaa fi firri Hacaaluu shanee jedhamanii waamaman jecha tokkoon isa komatu. Cubbuun akkas afaan nama wallaalchifti. Oduu sobaa maaliif odeessu saba qulqulluu maa xureessan. Bukoon diraamaa isaanii kana qofas miti. Murtii siyaasaa durfamee kenname irratti diraamaa mana murtii hojjetanii torbaan tokko booda didichaa gabbahan. Itoophiyaa keessatti olaantummaa seeraa fi haqaa osoo hin taane olaantummaan siyaasaa akka dursu kunis ragaa jabaa tokko. Hacaaluu dhimma siyaasaaf akkuma ajjeesan dhugaa waa'ee du'asaa dhoksuufis diraamaa siyaasaa irratti tolchan. Haa ta'u malee akkuma jechoonni Shimallis walii isaanii wal morman diraamaan isaaniis keessisaa dheedhii ture. Jalqaba kan ibsame Hacaaluu dhiira lamaa fi dhalaa tokkotu ajjeese kan jedhu ture. Turanii dubartii jedhamte keessaa dhiisanii dhiira 3 godhan. Kun maaliif ta'ee jedhee kan gaafateen hin turre. Dhiirota 3 keessaa tokko maqaa adda addaan yoo waamanis dhageenye. Takka Xilaahun Yaamii jedhan, takkas Xilaayee Waamii jedhan. Kan caalaatti nama qaanfachiisu ammoo dubartiin haadha alangee mana murtii federaalaa jedhamtu Adaanech Abeebee iskiriptii diraamaa sobaa barreeffamee itti kenname dubbisuu wallaaltee yoo rakkattuu fi ija babaaftu akkasumas daayirektaroota isheetiin yoo dhaabsifamtee sirreeffamtu arguudha. ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ስለዚህ ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላዬ ያሚ የሚባለው ሰው ጥላሁን ስለዚህ ጥላሁን ዋሚ ለምን እንዴት ሃጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ሰብስበን የምንገልጽ ይሆናል። አጀቻ አርቲስት ሃጫሉ ረት ከንርማታን እንቆፋ ጥላዬ ዋሚዳ ከንጀዳሙ ከንቲ ዱካቴ አንተ ለማንኛውም ዛሬ ላሳርፋለሁ ግን ይሄኛው እንደስራቸው ላይ ይገባል karaan sobaan bahan akkasitti deebii nama dhibam. Har'uma nyaatanii qanani'anii buluuf jecha haqa jallisan, haqa seenaan hin daganne. Dhiiga ilmoo Oromoo qaaliin diraamaa cubbuu akkanaa bocolan. Ummata miliyoonota biyyattii duratti akkasitti of salphisan. Cubbuun Oromoo akkas qullaa nama dhaabdi. Oduu sobaa maaliif odeessu saba qulqulluu maa xureessan yemmulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisan. Sababni OMN himatan jechoota Hacaaluun shanee ittiin himate keessaa baase kan jedhu dhugaan jiru garuu akkas miti. Viidiyoo guutuu kan ediitiin godhamin arganne jedhanii fi shaneetu na doorsise jedhee bakkitti Hacaaluun dubbate kan OMN muree baase jedhamu hin turre. Dhugaan jiru garuu Hacaaluun gidduu dhaabbatee warra mootummaa fi warra mormituu walirraa qabaa ture. Kana gochuu isaatiin qaama si ajjeesuu hin beektu biyya gadhiisii bahii jechuun firoonni isaa Oromiyaa lixaarraa bilbilanii gorsuunii fi shaneetutti dhaadate jechuun waan adda addaati. Kan amma diraamaan tolfamee fi awwaarri gama nafxanyaarraa ittiin ka'e garuu
haasaa isaa OMN irratti godheen wal qabsiifameeti. Dhimma mooraa nafxanyaa goolee isarratti dhaadachiise gara mooraa Oromootti micciiranii deebisuu barbaadan. Haasawa OMN irraa laalchisee gaaffiif deebii kan qopheesse gaazexessaa Guyyoo Waariyoo mataansaa ibsa kaleessa OMN'if kenne keessatti dubbii kana addeessee jira. Wanni nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaaffisaatiidhaan kaaninis yaames dhiyeessee isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatee malee namni bira intarvuu nan tolchi jecha ture ji'oota 5 dur beellam kan qabanne intarvuu sun midhaafne jechuudha. Gaaffiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Ani waan sun dhaga'e naan hin booye beektaa. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa haynni keessa kutan jedhu suni yeroo baay'ee aleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniinginaa kennanii waan akkasii ka jedhtuuni sababa keessa baateef keessa gaafiti yoo ka ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaamfam jedhee qulqulleeffadhee gaafadhee jira. Akkuma intarvuu irraa uummati Oromoo uummati biyyatana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namooti intarvuu ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Armaan dura Hacaaluu Hundeessaa intarvuu Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas intarvuu BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibba irraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan inni dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun wal qixxa ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan inni deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeka. Kanaafuu waan dubbata har'a sirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture. Ammas shira isaanii ittuma fufan. Viidiyoo guutuu arganne jechuun waan Hacaaluun dhimma nafxanyootaa dubbate garii ofii muranii keessaa baasuun nafxanyoota gaafatamarraa bilisa gochuuf rakkatan. Hacaaluu cubbuun ajjeesanii sagalee isaa addunyaa kanarratti haftes micciiranii itti fayyadamuuf akka fedha isaanii gulufan. Yeroof aangoo harkaa qabu waan ta'eef kijiba tuulanii dhugaa fakkeessuuf ummata gowwoomsuuf yaaluu malu. Ummanni Oromoo garuu yaaduu danda'ama. Hacaaluun ilma Oromoo Oromummaan dhalatee Oromummaan jiraatee Oromummaaf galaafatame. Kan isa galaafates jibbitoota Oromoo akka ta'e sabni kun tolchee hubatama. Dhugaan kun tuullaa kijibaa kamiinuu hin dhokatu. Utuu sobaa maaliif odeessu saba qulqullummaa xureessan deembulee agarbachiisa Oromiyaa maaltu gadhiisa. Ajjecha Hacaaluutiin galiin mootummaan farra Oromoo kun argachuu barbaade gurguddaan waan sadii. Kan dura sagalee qaalii qabsoo Oromoo keessaa biqilte, qabsoo kana miidhagsite, onnee sibiilaa dandeettii aartiitiin siiloftee diina dhiphifte kana dhabamsiisu ture. Jabbileeta koo ya jabbileeta odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran. Kan lammaffaa nafxanyoota gammachiifachuudha. Yakka kanaan akka isaan hin gaafatamne gochuu qofa osoo hin taane kanatti qabatanii gaaffii yeroo dheeraaf nafxanyoonni itti dhiheeffachaa turan guutuufiidha. ለጀዋር መሐመድ አንተና የአንተ መንጋ በሕግ ፊት ቀርባችሁ ፍትህ እስኪመጣ ድረስ እስከ መጨረሻው አንተኛ። Kan sadaffaa fi akeekni inni guddaan ammoo makmaaksa Oromoo tokko nama yaadachiisa. Isuma qabanii, isumarra kaa'anii, isumaan dhahanii kan jedhu. Mammaaksi sibiilaaf makmaakame kun akeeka jara kanaa sirriitti ibsa. Oromoodhuma ajjeesanii, Oromoodhumaan yakkanii, Oromoottiin dhahanii balleessuudha. Hacaaluu lubbuunsaa jannataan haqananiitu. Jabbileeta koo ya jabbileeta odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran. Jabbileeta koo ya jabbileeta